har'a rakkina qabaatteeyyuu abdiin kutin nageenyi waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Yoo yeroo kana rakkina keessa jirtan ta'e ergaan kun isiniif. Obsaan na dhaggeeffadhaan dhaamsa koodha. Jireenya keessatti yeroo hedduu wantoonni akka nuti hin milkoofne ni dhufu. Yeroo tokko abdii kutachuu yaadna. Garuu dhugaan jiru tokko namni abdii hin kutin yeroo kamuu ni injifata. Rakkoo har'a isin mudatu boru seenaa jajjabina keessan ta'uu danda'a. Kanaaf yeroo kuftee of hin tuffatin ka'ii deebi'ii yaali. Abdii hin kutin. Yeroo hedduu milkaa'inni namaaf hin dhufu saffisaan. Obsa, hojii itti fufiinsa qabu akkasumas amantii gaafata. Har'aatii ofitti amani. Waan hojjettu kamirrattuu amantii qabaadhu. Amantii gaafa qabaatte rakkoo dhufu kamiyyuu mo'achuu ni dandeessa. Hiriyoota koo, ani wanti har'a isiniin jedhu tokko qofa. Innis abdii hin kutinaa. Boruun waan gaarii qabaachuu danda'a. Yoo ergaan kun isin jajjabeessa ta'e sabiskiraayib, sheer akkasumas laayik gochuun hin dagatinaa. Hiriyoota biroofis qoodan ergaa dhaamsa kootiitiin galatoomaa.